Dhaqina biyyi suni biyya maafiyaatii jennaan kanurra maafiyaa asaabaa jennee dhufne. Nu beektaa amma areeda baafanne malee nullee durriyyee turre dur. Kanaaf digaddachaa. Kanaaf gama amma nageenyaatiin maal akka yaaddoftan ni beeyna. Kanarratti wanni ani isinitti himu sirba dhaqanii morman dhoofatan. Mootummaa lubbuun ajjeesaa deemaa lubbuu teenyaaf sodaachuun hin ta'u. Namoonni akka keenyatti waa hojjetan, namoonni waan hojjennu kun hojjetan dhumti isaanii sanuma taati. Dhumti isaanii harkuma diinaatitti kufuudha waan hin oolle jechuudha warra akka kiyyaa kun. Kanaaf wanni guddaan diinni ajjeesaa, diinni nyaataa, maqaa balleessaa, balaa balaa kanaa miti wanni guddaan. Wanni guddaan guyyaa jirtu san bu'aa itti buusi. Guyyaan har'aa teeta dhumaa akka taatetti hojjedha. Guyyaan hundi guyyaan jiraatu sun hundi guyyaa bu'aa buusuu danda'u qaba. Ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf waa'ee nageenya hogganootaa yaaduun daansitti nu ergine bari ceffaraatti nu ergine nu qabsaa'aadha nu hogganaadha nu hojjedha. Yeroo wanni amma nuti godhaa jirru Itoophiyaa keessatti dantaa wayyaanee qofa osoo hin ta'in dantaa humnoota hedduudhaan tuqa. Dantaa isaanii kana gaagaamarraa oolchuudhaaf humnoonni adda addaa dhiibbaan isaan hin goone hin jiru. Odoo sodaanne an gaafan waan kana seenu namni gaafate hin jiru. Gaafan waan kana seenuun lubbuuti jee lafa kaa'ee itti seene. Osoo akka doorsisaatii qaataaf duuba deebine. Doorsisa sodaanne abaluu kana Xaaliyaanitti akkana nu godhan maali nu godhan barbaachisaa taanaan sololollee ni buuna. Barbaachisaa taanaan shinillee ni seenna. Barbaachisaa taanaan as turuutu qabsoo saniif faayidaa qaba jenneeti malee. As turree ummata keenya diaasporaa kana gurmeessuutu faayidaa qaba. Tabiyyaa ummanni biyya keessatu ni hojjeta jenneeti malee biyya seennee diina dura dhaabbannee barbaachisa tana hunda ni goona. Kuni maaliif taphatti hin jiru? We chose this. Haati jettinan erganne abbaan keetti nan dirqine qaallichi kun alaan hin baafne hojiidha. Kanaaf waan security hedduu yaaddeenaadha. Egaa yeroon amma irra jirru yeroo hedduu barbaachisaadha. Yeroo hedduu hojjechuu qabna. Yeroo hedduu yaaduu qabna. Yeroo hedduu wal dhaggeeffachuu qabna.